Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo iddoo garaagaraa teessanii sagantaa kana kan daawwataa jirtan hundi keessaniyyuu nagaa Waaqayyootiin nagaan isiniin jedha. Akkam jirtanii, akkam turtanii, Ameen. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e Waaqayyo Abbaan keenya maqaan isaa uumama hundumaan bara hamma baraatti kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan ishee biraa kan hin dhiisne haadha teenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Qulqulloota ergamoota, wareegamoota, toloota hundumaa akkaataa Waaqayyo isaan kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan sagantaa keenya barumsa kiraaraa haala kanaan itti fufna jechuudha. Ogummaa isaa barannee akka isa tajaajiluuf Waaqayyo Abbaan keenya nu haa gargaaru. Egaa barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti quba keenya haala kamiin hiikannaa kan jedhu wal wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Hundumti keessaniyyuu kiraara keessan qabachuudhaan kiraara quba keessa shanan kirrii shanan irra teechistu jechuudha. Kirrii shanan irra teechistanii fakkeenyaaf qinyitiin amma irra jiru G'dha jechuudha. G meejar irra jira. G meejariidhaan tizitaa qinyitii irra jira jechuudha. Kanaaf quba keessan hundumti keessaniyyuu quba tokkoffaa kana tunarii fayyadamuudhaan kirrii keessan G gootan jechuudha. Fakkeenyaaf kirrii tokkoffaasaa G ta'a jechuudha. G gootanii kirrii lammaffaasaa E ta'a jechuudha. Kirrii sadaffaasaa B ta'a jechuudha. Kirrii afuraffaasaa D ta'a jechuudha. Kirrii shanaffaasaa E ta'a jechuudha. Ja'affaarratti kirrii tokkoffaarratti immoo deebi'u G ta'a jechuudha. Egaa qinyitii keenya haala kanaan egaa qaanyaanee booda kirrii tokkoffaasaa sagalee wajjin sagalee isaatii adeemna jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee G la 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 jecha haala sanaa muddaa deemna. Yommuu rukunnu garuu miila keenya waliin rukutaatti deemna jechuudha. Booddee irratti ritimii keenya eeguudhaaf akka nu gargaaruuf miila keenya wal wajjin dhahaa deemna jechuudha. La battaluma kirrii rukunnu san miila keenya lafa dhiitaatii deemna jechuudha. Miila tokkichaan ritimii keenya ittiin eeggachaatii deemna. Haala sanaan deemna jechuudha. Egaa shaakala kana keessatti tokkoon quba keenya hamma inni dafee to'ii nu rukutuu danda'utti quba hundayyuu shaakalchiisaatii deemna jechuudha. Haala sanaan quba keenya hundumayyuu shaakalchiisaatii deemna jechuudha. Yommuu shaakallu immoo sagalee kana wajjin waamatii deemuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf si'a tokko dhahaatimee sagalee waliin haa shaakallu. Do, re, mi, so, la, do. Gara fuulduraatti kuni do, re, mi, so, la, do, re, mi, so, la, do, re, mi, so, la, do, re, mi. Jechaatii muddaatii deemna jechuudha. Kanuma immoo gara duubaatiitti do, la, so, mi, re, do. Gara duubaa jiru lakkoofsa tokkorraa kan do, la, so, mi, re, do. Tokko, shan, afur, sadii, lama, tokko jecha gara duubaatti rukutaatii adeemna jechuudha. Egaa waa'ee kiraaraa, qaamolee kiraaraa, qinyitiiwwan kiraaraa fi kiraarri maalirraa akka hojjetamu, fakkeenyummaa isaa fi kanneen kana fakkaatan barreeffamaan armaan olii irratti fuula telegiraamii kan korratti gadhiiseen jira waan ta'eef isa guutummaa isaatti achirraa ni argattu. Garuu gabaabumatti kiraara wajjin wal bira qabnee ilaaluudhaaf inni kun waanjoo jedhama jechuudha. Waanjoo afaan Amaariffaatiin qambara jenneetu waamna jechuudha. Fakkeenyummaan isaa Waaqayyo Abbaatiin. Inni kunniin immoo qajeelchituu jennaan jechuudha. Afaan Oromiffaatiin Amaariffaan maqaan jenneetu isaa waamna. Fireejaan sibiilawwan kun laastikillee ta'uu danda'u. Isaan kunniin qajeelchituu jennaan sagalee keenya jabeessuu fi laaffisuudhaan sagalee barbaannu sana biraan akka nu ga'u nu taasisaa jechuudha. Inni kunniin immoo utubaa mirgaa fi utubaa bitaa jedhameetu waamamu jechuudha. Yegiraa misoossoonna yeqany misoossoo jennaan jechuudha. Isaan kunis qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabreelaan fakkeeffamu. Soora kakuu haaraa fi soora kakuu duraatiin fakkeeffamu. Jaalala Waaqayyoo fi jaalala ilma namaa yookiin fiqira Egzaabeerii fiqira Biis jennee haala sanaan fakkeessinaa jechuudha. Inni kun gabateedha jedhama guutummaa isaatitti. Fakkeenyummaan isaa haadha teenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan fakkeeffamaa jechuudha. Gabatee jennaan isa kana. Isheen as jalatti arginu kun isheen kun immoo birkummaa jennaan jechuudha. Tulluu Siinaatiin fakkeeffama. Tulluu Siinaatiin fakkeeffama. Abbaan keenya Museen seerota kurnaan yookiin abboomiiwwan
waaqayyoorraa iddootti fudhate sana jechuudha. Inni kun mawaxxariyaa jennaan jechuudha. Yookiin waxxartuu jennaani. Inni kun kirriiwwan kana wal qunnamsiisaa jechuudha. Fakkeenyummaan isaa immoo dhala namaatiin ta'a jechuudha. Abboomiiwwan kun waaqayyoorraa dhala namaatiif kan dhufan yookiin kan barreeffaman ta'uusaa kan ittiin barannudha jechuudha. Guutummaatti kiraarri yookiin baganaan fakkeenyummaa isaa guutummaatti kana fakkaata jechuudha. Kuni baganaa irratti kirriiwwan kun 10 abboomii 10 fakkeeffamu. Asirratti immoo 6 abboomiiwwan wangeelaa 6 kan fakkeeffamanidha jechuudha. Fi inni kun immoo fannoo jedhama jechuudha. Fannoo jedhama. Harka keenya haala saniin keessa godhannee ittiin fannifachuudhaaf qabannaadhaan haala nu mijatuuf kan tajaajilu ta'a jechuudha. Egaa barumsa keenya irraa keessatti hamma kana yoo jenne torban kutaa lammaffaa isaa qabanneetu isiniif dhiyaanna. Naasiiftiif subscribe gochuun dagatinaa. Hamma dhumaatti cimnee ogummaa kana barannee waaqayyoon akka tajaajiluuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ogummaa isaa nu agarsiisu. Hamma ammaatti kan nu gargaare, kan nu gorse, kan nu barsiise waaqayyo abbaa keenyaaf ulfinniif galanni haa ta'u. Ameen. Guyyaan yoon mijoofne halkanii nan dhufa. Halkanii nan dhufa. Deebisaa waan taateef icciitiin si gaafa. Icciitiin si gaafa. Namni atfaanan taane waa gochuu hin danda'u. Ati ibsaa jireenya galanni si haa ga'u. Na barsiisi, na barsiisi, na barsiisi. Waaqa koo na barsiisi, na barsiisi, na barsiisi, na barsiisi. Uumaa koo na barsiisi. Ittinaan fayyaa, ittinaan jabaadha. Akkuma